أبا أمبمرا الدنيا تنتي علمنا ما كن دلنا ما كن tokko tokko caaluuf tokko tokko dhaaluufi haqa waaqaa dabsee haqa walii cabsee daangaa walii darbee milga walii sarbee walirra ejjata walirra dhaabbata walitti dhaadata. Sabni Oromoolee saba dunyaa tanaa keessaa tokkicha waan ta'eef weerarri gabrummaa dararaan gabrummaa isarras waan ga'eef gabrummaa dhahuudhaaf bilisa bahuudhaaf odoo falmatu odoo lolatu odoo walii galee weerar alagaa ofirraa qolatu goonni hedduun cabullee goota hedduu dhabullee ummanni Oromoo gootonni Oromoo beektonni Oromoo gabrummaaf hiyyummaa wallaalaaf doofummaa qixa hadheeffatu diinaa fi wallaalaa ni balaaleffatu. Wallaalli qaamaa qalbii doomsa namni qalbii doome ofii of gabroomsa kan ofii of gabroomse bilisa hin ba'u sabaaf ta'uu dhiisii ofiifuu hin gahu sammuu cufaa dhiisee furtuu isaa gata gabrummatti of dhiisee ciisee of dagata. Dhukkuba gabrummaa wallaalaan hin yaalu wallaalli gabrummaarra caalu kanaaf gootonni Oromoo beektonni Oromoo kun diinatti duulee kun wallaalatti duulee barnoota labsuudhaan kun diina cabsuudhaan dhiirran gatii baasan keessaa egeree sabaati jaal bayyanaa badhaasoo nama hangafaati. Bayyanaan qeerransi abbaan ambamaraa qondaalli barnoota abbaan Oromootaa riqichi dhalootaa hayyuun sammuu qaraa gootichi barnootaaf dhaloota jidduutti ga'ee isaa taphate dhiirri Oromoota qaroomatti kaasee qooda isaa bahate godina Arsii lixaa aanaa Nageellee Arsiitti bara 1935 Qarsaa Ilaalaatti dhalate nu keessa. Ilmi warra guddaa kan sammuu rasaasaa firri nama hundaa utubaan hawaasaa dhiirri garaa isaa keessaa jibban qabne dhiirri ba'aa sabaa baadhateen dadhabne kun gaafa ijoollee akkuma ijoollee burraaqee taphataa ilmaan sabaa waliin kufee gangalataa dhadhaaf damma nyaatee quufee qanani'ee tiksee bobbaasee yaabbatee gulufee garmaamee ari'ee odoo qooda maatii qajeelatti bahu gaafa umriin isaa barachuudhaaf gahu balbala barnootaa ormi waan dhuunfateef Oromootti cufee akkitti baratan bakkitti baratan ilmaan Oromootiif yaaddoo ta'aa dhufe. Haa ta'uutii garuu akka namni kamuu barnoota baratu akka namni kamuu sammuu fi qaratu warri barnootaa fi qaroomatti amantu dhugaatan amantee balbala ormi Oromootti cufe Oromoorraa bantee mana barumsaa kuyyaratti bannaan adventistii kuyyaraatti barnoonni jalqabnaan dhaloonni kaleessa barnoota agabee bayyanaa badhaasoo faatu barachuu jalqabe. Gulantaa barnootaa ormaan dhabe kalee faranjiin cabsinaan barnootatti galee gaaf mi'aa barnootaa dhandhamee hubatee warran barre kaaniif yaaddahee gubate. Garuu gubata isaa ummanni hin hubanne gaarummaa barnootaa dafee hin fudhanne ilaalchi barnootaa fi namni qabu gaafa san laaftuudha keessattuu ijoollee dubaraa barsiisuun salphina faantuudha. Hubannoo ummataas argachuun jabaatee sirni yeroo saniis dabee ittammaatee isaan sakaalullee jallinni siyaasaa isaan rakkisullee ilaalchi hawaasaa odoo hin mufanne odoo hin hifanne ijoolleen mana barumsaa adventistii kuyyaraa keessatti barattu marii waliin geettee shilingiif sumuna faranjiin saamunaa fi kennituuf qusattee walirra kekeettee durbaaf qexxaa bitaa barnootatti galchaa dhiirran gaafa san uumte seenaa dachaa gishiraa falamaa ashannaa fi waddeessoo bayyanaa badhaasoo tigiroo ganamoo dotii turaa buttaa bariisoo waarihoo dhaqqaboo roobaa heeyyii Hussein deessisoo maamma argoosaa nyaa argoofaa gariin koree taatee gariin boodaan kaatee dhiirran duraa duubaan qooda addaa baate waldaa barattoota dargaggoota Arsii warra dhaabe keessaa jaal bayyanaa badhaasoo qondaala barnootaa fi dhama'ee kaleessa.
odoo waldaa san diinni harka qabuu odoo sodaatee firritti lallabuu diina sobaa fira sossobataa malaan amansiisaa waggaa takka ofii barataa waggaataan barsiisaa waan itti hidhaman waan itti miidhaman san milkeessaniiru waldaa barattoota dargaggoota Arsii san hundeessaniiru qilleensa barnootaa laangannoo fi baddaa hunda geessaniiru. dhiirran muka jalatti beekumsa roobsite dhiirrani imimmaan ummataa barnootaan qoorsite dhiirrani wallaala doomsite dhaloota boonsite bayyanaa badhaasoofaa qondaalli barnootaa gaachinni dhaloota dhiirran sunniin hundi anaaf goota leellisuu qaba eebbisuu qaba garaan Oromoota. qoree fi qormaata hundumaa obsitee dhiirran sammuu namaatti beekumsa coobsite ijoolleen Oromoo ijoolleen Arsii ijoolleen Kuyyaraa seenaa yoomuun moofne seenaa hin dulloomne ol keette nu mara. bayyanaa badhaasoo ka biyyi dhaadatuun utubaan sabaa utubaan biyyaa ka biyyi dhaabatuun odoo barnootaa wallaala faccisu odoo dhalee seenaa dhalootaaf hambisu kutaa 12 geessee raawwachuudhaan Wallaggatti ergamee Arsii barachuudhaan ogeessa fayyaa ta'ee hirgaa lammii fi bakkoota adda addaatti hujiidhaan ergamee odoo mindaa nyaatuu hujiin ramadamee mindaa nyaachuu irra ofii qacaramee beekumsa argate biyyattiin galatee magaalaa Kuyyaraatti faarmaasii banatee mana yaalaa dhabaaf hawaasa cinqamu hiyyeessa dur dhabaa fi dhukkubaan miidhamu garii tola yaalaa garii tola laalaa lammii fala dhabe fala argachiisee laafaa fi dadhabaa hara galfachiisee ummata naannootii fi boqonnaa ta'eera fayyaa fi barnootaanii qoodasaa ba'eera. erga faarmaasii san Kuyyaratti banee bu'aa ummataatiif of kennee amanee garii achi ilaalee qarshii harkaddita garii huunjoo yaalamee gaafa argate fida namni hin hoongahu balbala isaa dhaqee imimmaan hiyyeessaa harka ofiitiin haqe. bayyanaanuuf caalaa ummataaf jiraatu bayyanaan gajjadhee ba'aa ummataa baatu arjaa waan qabu nama waliin nyaatu odoo qaba jedhee odoo anjaba jedhee namatti hin boonne odoo ummata irraa baasee of hin qoonne dhiirri gama hundaan sabaaf gatii baasu gaafa rakkoon sabaa garaa isaa raasu akka ta'u dhabee malli harkaa bannaan mala biraa dhabnaan paarlamaa Jaanuhii galuu danda'eera achitti sagalee ummataa ta'uudhaan gara ummataa guree gara nu ga'eera. odoo miilli diduu odoo garaan mormuu keessi odoon feene bara 1965 gaaf paarlamaa seene harka garaa jalaatiin odoo Oromoo gargaaruu odoo Oromoo ijaaruu rakkootti of kennee odoo rakkoo jalaa Oromoo baraaruu hedduu hidhameera hedduusi midhameera. garuu hidhamullee diinaan jibbamullee bayyanaan gajjadhee rakkoo jala hin ciifne qeerransi sodaatee kaayyoo isaan dhiifne otoo dhiibamuu otoo miidhamuu otoo dararamuu mana barumsaa yeroo sanitti tigil firee jedhamu horii isaa baasee kophaasaa hundeessee barsiisota hedduu hojjettoota hedduu kophaasaa qacaree kophaasaa mindeessee mallaqa isaatiin haala hunda mijeessee madda qaroomaa sanii ummataaf arjoomee ummataaf dhiheessee goota gochi isaa diina gaddisiisee gammachiise firaa manni barumsaa suni hanga aduu har'aa harka ummataa jira. beekaa achi bahe hayyuu achi bahe hin fixu lakkaahee jaal bayyanaa badhaasoo goota gama hundaanii fakkeenyummaa guddaa dhalootaa fi ol kaa'e. gaafa dargiin kufte gaafa wayyaaneen dhufte hattoonni wal iyyafatanii duula baafatanii kolleejii Kuyyaraa saamanii lixuudhaaf qabeenya ummataa saamanii fixuudhaaf odoo duula baaftee hattoonni marsituu odoo caccabsitee saamuuf adamsituu odootti dhukaasanii odootti dhaadatanii rasaase tarcaasanii
du'atti of kennee du'ee bada malee karra kanan seentan odoo ani jiru lafa kanan geettan jedhee itti dhaadatee halkanii fi guyyaa wardiyaa dhaabbatee marsee sodaachisuudhaan qabee warwaachisuudhaan qawwee fi xiyyiitii ofirraa faccisee kolleejii kuyyaraa saamarraa hambise. maddi rakkoo meeqa ummata irraa fure ardaan hayyuu meeqa nuuf oomishaa ture ardaan oolmaa meeqa ardaan seenaa meeqa ol kaahenu maraa silaa har'an jiru kolleejiin kuyyaraa isaan tumuratee du'atti of kennee rasaasa faccise isaantu dhaadatee wardiyaa dhaabatee qabeenya ummataaf hambise silaa ardaasanii silaa maddasanii laaftumatti dhabna bayyana badhaasoo nama galataati galateessuu qabna. dhiirri gamoo caalaa dhaloota ijaaru dhiirri gama hundaan ummata gargaaru arjaan namaaf nahu rakkoo namaa arguudhaan ijoollee Oromoo biyya alaatti erguudhaan horii guddaa baasee alatti barsiisee balbala qaroomaa dhalootaaf bansiisee maalummaa namoomaa namatti mul'isaa dugda ofiitti baatee mallaqa ofii laatee nama ofii guddisaa nama kumaatamaa fi hiree addaa baaseera arjoomni isaa namoomni isaa garaa nuraaseera. garii wallaalarraa hambisaa garii dhukkubarraa fayyisaa dhiiroo fi beela'aa nyaachisuu jabaa jiruu fi dhiisee saba jiraachisuu kana warri feene taraa itti lufee karaa itti cufee jaanoo irraa kaasee dargiin itti lufee dargiinis hargufee gaafa dargiin kuftellee wayyaaneen dhuftellee odoo hiitu odoo miituu odoo adamsituu odoo gaabbisiisuuf odoof jibbisiisuuf hamilee cabsituu hojii isaas dhabee jiraachuu dadhabee qeerraa baqatee dhokatee odoo jiraatuu gaafa dararaan diinaa dararaa wayyaanee cimee ittammaatu odoo qalbiin isaa biyya bahuun feene biyyarraa baqatee Ameerikaa seene. erga biyya abbaa isaatii dhiibamee baheellee erga biyyaa baqatee biyyan baa gaheellee biyyaa bahe jedhee odoon callisini aadaaf haada kalee odoon lakkisini waan hojjetee argatu sabaaf as darbataa ammas umrii kanaan ispoortii hojjetaa kolleejii barataa fayyaa fi barnoonni bu'uura akka ta'e hojiin agarsiisuun fakkeenya ta'ee fakkeenyummaa gaarii dhaloota barsiisuun waan ka'imnin hojjanne hojjata ammallee fakkeenya ta'uudhaaf waa hundatti hirmaatee dargaggoo fakkaatee jiraataa har'allee. guddaan aadaa kalee dagatee hin dhiifne otoo dadhabee boqatee hin ciifne fira iyyaafataa dhukkubsataa gaafataa ka hojjetu faarsaa ka wallole araarsaa Oromoo gargaaruu dhaloota ijaaruu akkuma duraatti jabeessee itti fufee biyyan baa keessattis hawaasummaa sufee hawaasa isaatiif dawaa ta'aa dhufe. jaalbayyanaa badhaasoo galaanni beekumsaa jabaan gurra guddaa abbaan ambamaraa abbaan nama hundaa abbaan Amaanu'eel abbaan Roomaan abbaan Marraa abbaan Ergaa abbaan Shaggaa abbaan Shaggituu abbaan Gannat abbaan Caaltuu abbaan Faa'ee abbaan Sabaa ilmaan dubaraa 6 fi dhiira 4 qaba. abbaa yaa'aa shanachaati kan soddaadhan dachaati hiddi isaa latee hundeen isaa gabbatee akaakayyuu argeera horteen isaa daraaree baay'atee margeera nullee ilmaan isaati ilmaan sabaa maruu qondaala barnootaan sammuu namaa qaruu jaalbayyanaa badhaasoo kan beekne haa baru. qabeenyi kiyya qabeenya sabaati jabeenyi kiyya jabeenya sabaati jedhee sabatuu gargaaruu sabaaf odoo buusuu sabodoo ijaaruu sabaaf odoo kuusuu arjaan ba'aa sabaa har'alleen buufanne qabeenya kophaasaa kophattiin kuufanne goota uf dagatee lammiisaa gargaaru dhiira gamoo dhiisee dhaloota ijaaru dhaloonni yaadatee gatiisaan lakkoofne dhugaasaan lallabne haqasaan katabne seenaansaan barroofne goota of dagatee
oolmaa oole sabaa Oromoon yaadatee oolmaa isaa tarreessee seenaa isaa barreessee galateessuu qaba. Ati abbaa hundaati hayyuu gurra guddaati ati abbaa keenna arjooma keetiin si beenna siin boonna si yaadanna si boonsina siin dhaadanna onnee irraa si jaalanna jiraadhu nu eebbisi jiraadhu nu leenjisi jechuu malee homaan jennu fayyaa bareedduu fi umrii dheertuu rabbi siif haa kennu maatii kan kee waliin gammachuu qabaadhu utubaa sibiilaa hin sochoone ta'ee nu keessa jiraadhu. Barreessee kan dhiyeesse barreessaa Amaan Nyafarooti. Horaa bulaa galatoo.